Yo! Hasham ark funa kan qabdani jirtani jaalatu kabjatu talwan oromo ka YouTube ready man ko shorduftan akkamina qabdani nageenya ke qilleensara barareesin haada qabu jecha so akkuma argitan kana chaara waan ajaa'iba tokko sinif fideetin jira yeroo baay'ee dawwattoonni kiyya chaara kana gaafata turan jechaadha akkasumas ani illee uffata kee diizaanii ummi oromiyaa jedhuun qaba osan irratti garuu namoonni baay'een kan jiran dhuftanii uffata aadaa hin qabdaa'oo maal naan jettan akkasii nagaafatan turtan jechaadha sin hundi keessan iyyuu jechaadha so har'a san isinii qabadheetiin dhufee jira jechaadha ani illee akkuma argitan kana jechaadha argaa artanii jechaadha tishartii kana diizaanii ajaa'iba argaa artanii makkan itti bareedu amma narraan bareedu amma nama meeqa qanne isinitti rabbiidhaatiin mii nama meeqa tumcaa narraan bareedeedha nama meeqa sammuu kan keessatti bitachuu hin dandeettan akkamii akka bitattan amma isinitti muu dhufee jechaadha uffata aadaa kana bira jiru kana guutuun jechaadha backgrounding kiyya guutuun jechaadha akkasumas argaa arta wanni hin jiru isin jedha even kabun irratti daffatan hin jira qoriidhaan adda addaa hin jira kan amara viidiyoo isinitti mul'isa achi booda immoo jechaadha akkasumas diizaanii barbaadanii ajajatanii diizaanii footoo ergitanii diizaanii kana naa hojjedhu akkana naa hojjedhu miina akkanatti isin hojjetu argitanii beekanii takka argita injiru yoon akkana isin galee ramsaa yoo Itoophiyaa ta'e malee jechaadha garuu biyya Awurooppaa keessa waan jiru natti fakkaatu Araba keessa illee waan jiru natti fakkaatu yeroo awwaalaatiif illee jechuuf hin danda'u hin beeku waan ta'eef jechaadha garuu waan ajaa'ibaati amma maal isin jechuun barbaadeetiniin viidiyoo haga tokko isinitti mul'isaa waan jijjiiruu jechaadha achi boodallee waan haasa'u jira nama waan kana hojjetullee jechaadha haga tokko gaaffii deebii hin godhaafi isillee waan isinitti himtu jira saniifuu hin dhaggeeffatanii warroonni uffata aadaa barbaadan jechaadha uffata ajaa'iba jira serious saniifuu mee gizee takka viidiyoo isinitti mul'isee waan daqiiqa takka viidiyoo jechaadha achi booda walitti deebiin isin jedha ammaaf kara viidiyoo isin jedha birra Duudhaadha seeqachaa cooma adii muraada dhidhaan dhumnachaa bareeda hammanii bareeda dhungachaa nu biraarri jecha waan itti foonyichaa adas baay'ee qabna kan adda nu godhuun ulmaan abbaa gadaa yoo fini daddaa isaa yoo fini ragadaa bichisa taphanna gaafa birraa barii baliyyoon shubbisaa arsis beeka tirii wallagga kunkummee kamisee fi walloo ilurras naaf gurii biyya jaalalaa dirree biyya gootaa shagguyee taphataa yoo kana dardarii Sama lili ay sama lili nano rakku waliin beenu sa nu ijoolleen Oromoo sama lili sama lili nano rakku waliin beenu nu ijoolleen Oromoo sama lili sama lili nano ama lili sama lili nano ama lili sama lili Abbaa Jifaar Jimma biyya mootii buna unee lufaa gujii fi karrayyuu buranii hangafaa ufaan ija jaamni nu ilmaan Oromoo dhala namaarratti sakkaa hin dalagni fafaa warri gaafa dhufan dinnicha buuphaasihan micirraa fancuutii harkarraa nu quufan ufaan ija jaamna walumaan agarree waan isaan dalagan durii sayyuu qabdaa har'a sayyuu qabdaa aayyoo Oromiyaa isinin barsiisuu isi yaadachiisa waan siin irra jiru aliyyii cirriifaa guutataa deebiru talafarraa miti xiyyaara Itaalii kas so akkuma argitan kana jechaadha viidiyoo argitanii jirtanii akka isinitti tole immoo abdii guddaa qabaa uffanni warra ajajachuu barbaadan so viidiyoo amma wanni ani haasoo barbaadu asirratti jechaadha namoonni ajajachuu barbaadan uffata takka ta'e lama ta'e biyya kamuu Awurooppaa Eeshiyaa Afrikaa eessumayyuu jechaadha diizaanii barbaade footoo kaafatteetiin fidattee viizaanii akkana kunna hojjetamu teeni jechaadha ittiin kan taa diizaanii bisan hojjetamee teeni si bakka tirtu si dhufaa jechaadha kanallee akka beetu asumaan isinitti barbaada ani wanna kana irra caala baay'ee beeku abaadho jechaadha nama wanna kan hojjete jechaadha muluun hin beekamti akka biyya Jarmanii keessatti jechaadha wanta karaa aadaatiin yoo hiriiri jiraate bakki isin isin haftu hin jiru wanta aadaa Oromootiin wal qabate jechaadha namni baay'een namni Jarmanii keessa jiru hin beekan jedheetiin yaada anillee aga biyya kana dhufe waggaa jaha waggaa takka bicha siin beene waggaa shan isin beekan jechaadha biyya kana keessatti waan isin hojjetu waggaa shan aga beeku jechaadha waan uffatuma aadaa kana hojjetti nama yeroo baay'ee keessa ture jechaadha waan kana keessa saniifuu mee maal hojjette wantoota tokko hin dhiyeessaa fi isillee waan isin jechuu barbaadu jira yoo uffata namni bitatu ka jiraatu jechaadha mee isirraallee gaaffii aga tokko hin fuudha nafaana tura isin jedha muluu akkamii nagaa qabdaa
Ani nagaa kooti baga nagaa taate Oromoon guutuun baga nagaa taatanii aansee galatoomiseen jechuu fedha. Duraan dursee jechuudha. Har'a nama tokko nama galateeffatu argadheera. So adillee baay'ee galatoomi jedhaan jechaadha. Asuma waan jechuun yoo barbaadame mulu waan waa'ee kan keetiira xiqqoo simee uummataaf ibsi nama sin beene jecha. Ani mulu Alamuun jedhama. Dhalattuu Oromoo fi Oromiyaati. Oromiyaa osoo jedhee natti tola haa ta'u malee dhalattuu Arsiiti. Kanuma akkuma namoota Oromoo hundaa gadadoo fi roorroo dheeffarraa baanee baqannee baqattummaa keessa jiraanna. Osoo biyya amma keessa jirru kan hin gahin dura biyyoota Arabaa keessa ture hin jira. Yeroon achi turu keessa wanna biyyarri yeroo jiru waa'ee Oromoo aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo calaqqisuuf fi agarsiisuuf baay'ee tattaaffii godha. Oromoo jechuun aadaa isaati, afaan isaati, eenyummaan isaa. Sila kanaaf waa'ee aadaa kanarratti baay'ee cimee hojjechuu fedhii qaba ture. Haa ta'u malee haalli naan mijoofne amma egaa biyya kana seennee gara waggaa 6ti. Waggaa 5 jiruun naan mijoofte irraa jalqabee naan mijaa'us baattu waa'ee aadaa kiyyaa calaqqisuuf hojjechaa jiralleedha. Hojjetaa turelleedha. Diqqaarraa gabee haga guddaa aadaa yeroo jennu waa hunda walitti qabatu nyaatarraa, uffatarraa, meeshaarraa waa'ee akkanaa kanneen akka miidiyaatti agar ilaalfamanii addunyaan akka laalu miidiyaadhaan akka daddarbu yaalaan ture garuu baay'ee naan mijoofne. Kanaan booda inshallah naan mijaa'e jedhee abdii qaba. Akkasii kanarra jiraan inni yeroo kana hojjedhu jiruun naan mijooftee wanni hundi mijaa'e osoo hin ta'in karama hundaanuu qabsoo jechuun qawwee qofaa miti. Qabsoon karaa hundaanuu qabsoodha. Afaan ofii haasa'uun qabsoodha. Aadaa ofii agarsiisuun qabsoodha. Anillee haadha ijoollee akka ta'uu kiyyaan qabsoon haati ijoollee qabsaa'uu qabdu tokko afaan isiitii fi aadaa isiitii jedhee kanarra jira jechuudha. Yoo simarti keessanuu dhageettanii artanii waan angaafachuu barbaadullee chaadha so waan gaafatanii yuuna deebistanii jirti. Maal chuu barbaadeetan mee awwala asumarraa noo chaadha yeroo awwalaatiif biyya sana dhufeettanii jechaadha. Qulutti bira dhugaa jira galatoofi. Even qulullee barbaadan jecha qulullee hin jirti. Asumaan isinitti barbaadan jecha. Serious ka dhugaa sirrii jedha. Ana baay'ee isni dheettanii jira. Dizaayinii kana iyyuu jaalladheettanii jira. Ka ofirraa qabu kana iyyuu chaadha kinoo isitti hodhee nakkannee akkasitti kinoo na bareecheenallee chaadha. Maal isin jechuu barbaadeettanii akkuma isin jirte chaadha qabsoon yookaan immoo biyyatti akka uummanni amma qabsaa'u kanatti bichaatti qabsaa'u miti afaan ofiitii aadaa ofiillee guddisuun aartii ofii guddisuun innillee qabsoo mataa ofii danda'eettanii yaadaan kara kiyyaan jechaadha. Ofii yaallee waa'ee aartii keessa waan jiruuf jechaadha. Mulu mee akka ati uffata kana hojjettu wanni si kakkaase maali? Fedhii fi jaalala qofa miti xiiqiidha. Cabinsa eenyummaa gara saboota adda addaatiin biyya keessaa saboota biyya keenyaa warroota Oromoo fi Oromiyaa gadi cabsuu barbaadantu jira. Biyya alaa keessatti illee Oromoon tun hin beekamtu. Oromoon siruma namni beeku hin jiru. Itti aansee beelaa gadadoo nama aadaa hin qabne afaan hin qabne akka Itoophiyaatti akkasitti beekamna. Waan yaadadhu keessaa uffatatti illee qofa osoo hin ta'in garuma nyaataatiin gaaf tokko biyya Arabaatti gara Suudii kanan ture. Namichi nu hojjisiisu ani baay'een furuutii jaaladha ture. Furuutii yeroo nyaadhu akkamitti furuutii nyaachuu barte naan jedhe. Akkamitti maaliif nyaachuu dida jennaan biyya keessa hin jira jedhee na gaafate jechuudha. Nan boo'ee baay'een boo'ee yaa Rabbi guyyaa naa kenni. Gaafa guyyaatti naa kennite eenyummaa kiyya. Akka Itoophiyaatti odoo hin ta'in maybe akka Itoophiyaatti beelaan beekamuu dandeenya. Garuu akka Oromootti Oromoon gaafta akkas beela'ee hin beeku beela nama baasu malee waa'ee Oromoo kan akkamittan agarsiisa ka jedhu garaa kiyya keessa xiiqiin na keessa bultee eegasii ka carraa argadhe hundaan waan kiyya agarsiisutti akkuma atis beektu namoonni tokko tokkos beekuu danda'u. Bara 2017 irraa jalqabee waa'ee nyaata aadaa Oromoo uffata aadaa Oromoo akkamitti akka argadhu barbaadee argachuu hin dandeenye biyya kana keessatti biyyarraa fichisiifachuuf illee diqqoo nama dhiba ture. Warroonni mana uffataa qaban biyya kanatti aadaa Oromoo hin hojjetan.
aadaa Oromoo yoo hojjetanillee uffata takka qabu. Isin takkatti uffata aadaa Baaleetti innillee mallaqni isaa bataam overidha. Doolaara 180 naan jettee faaya hin qabu. Eegasii maaliif ani uffata kana hin hojjannee jedhee carqii kana barbaade. Carqii bittinii bitee 2017 makiinaan qabu ture harkaan hodhee uffata aadaa Arsii harka kiyyaan hodhee uffadhee 2017 irreecha irratti argame jechuudha. Eegasii makiinaa akkamitti akka argachuu danda'u meeshaa akkamitti akka argachuu danda'u itti yaadee meeshaalee fichisiisuu jalqabee indoom anarra darbee akka namoonni illee itti fayyadamuu danda'an maaliif namni keenya baqataa akka biyya kana jiru mallaqa baqattummaadhaan argatu keessaa mallaqa ammanaatiin uffata uffatee aadaa ofii uffachuu hin danda'u. Kanaaf aadaa ofii guddifachuu hin danda'u. Ani mootu mallaqa san osoo hin ta'in bu'aa isarraa argadhu faayidaa isaa osoo hin ta'in hojjedhee faayidaan kiyya seenaa faayidaan kiyya ammoo aadaa kiyya guddisuu eenyummaan kiyya ani Oromoodha silan ani Oromoo ta'eef waan Oromoo tokko yoo nan calaqqise anaaf faayidaan kiyya isa jedhee muradhee ka'ee bu'aa cayii baay'ee keessa darbine kunoo as gennee jirra. Galatoomii wallaahi lazim maayilli isin jechuu barbaadeetiin jechaadha isin marti keessan akkuma dhageettan kana jechaadha. Yaa uffata kana jechaadha wanni isin hojjechuu barbaadeef anillee uffata kiyya wanni ittiin tokkoffaa baasuu yoo barbaade jechaadha. Saboonni biraa jechaadha aadaa ofiitiin calaqqisee yoo argite jiraate jechaadha sii galee. Eessuma yoo deeman aadaa ofii fudhatanii deeman biyya kana otoo dhufna jechaadha illee otoo dhufna jechaadha namuma aadaa uffatuma aadaa uffata Oromoo gurguruyyuu hin argine ture eegas mulu arge. Sirees kama dhugaas ni jira. Maashina kana jechaadha maashina amma ittiin hojjetaa jirtu kana jechaadha zamana saana kana bitatte isin yeroo awwaalaate jechaadha. Akkuma isinitti himaa akkuma isin jette sana. Kunoo ilaal harkaan xiqqoo takka jira harkaan achi bira jirti. Maal isin barbaade harkaan hodhaatiin turte akkuma isin jette jechaadha. Garuu amma alhamdulillah wanni martuyyuu adeemsa keessa hin deemaa wanni martuyyuu maal jechuu barbaadeetiin aadaa keenya haa calaqqisiifannuu isin jechuu barbaada. Marti kennayyuu namoonni hundi keessaniyyuu wanni isin jechuu barbaadu jechaadha uffata diizaayinii barbaadanii uffata keessaniin calalaqa kan dhugaa isin jedha bakka bareedumni biyyuma ofii wajjin turte isin galeera jechaadha aadaa ofii uffatan bareedan. Waan biraa uffachuu jechaadha amma isin waan wayii yoo bitatan jechaadha amma so akkana uffanni kun jechaadha as keessa so surrii godhadheetiin deeme jechaadha uffata aadaa kana godhadhee deeme namni marti na laala maaliif waan takka arganii hin beekne haa diizaayinii addaati waan ta'eef jechaadha. Faransaay jiraatanii Hoolaand jiraatanii Switzerland biyyootuma kamiyyuu jiraadha Ingilaand biyyoota Arabaa silkii akka amma asirra argaartanii silkii kana asirra argaartanii jechaadha silkii kanneen lamaan irrattiyyuu wasaappiidhaan barreessanii naan jechaadha. Ka isaaniiti. WhatsApp barreessanii naaniin uffata akkalee barbaadate. Eessuma iyyuu akka jiraatee naaniin si ergama. Hiriyoota lama sadii wal taatanii wal gurmeessanii wanni isin irraa barbaadamu maali? Mattaramtanii meetiraan ofuma mattartanii jechaadha harka keessan mattartanii qomatii keessan wanna marayyuu mattarattanii erguufiidha. Akkana hodhatanii achi isin jala yoo tabalashe ana gaafadha kottatanii. Ofii yaa fira isin wanni ta'e ana gaafadha jara sun ta'in ana gaafadha. Maalifu parsantii ibbarratti itti amanaa akkasi waan kana hojjettu. Argaatanii illee jira ofii yaalee argeera huccuun isaa ajaa'ibaati kwaalitii ajaa'ibaa qabaa akka isin barbaadanitti ofiin quluu akkasumas calleedhaan kana beeksisa takka achi qabi kaameraa kan argaatanii isin hundi keessaniyyuu maal jedhama akkanatti walii galatti. Kuni faaya aadaa Oromoo jedhama. Yaa faaya aadaa Oromoo kanneen guutuu isaa jechaadha bakka. Ka aanan itti dhugan itti buraatoo marqaa wanni hin jiru. Kan guutuu isaatu bitachuu hin dandeettanii jechaadha. Eessumattuu isin dhufuu hin danda'a warroonni kana hin barbaadin akkuma isinitti argamu bakka wanni hin jiru bicha silkii isin ergeera akka madawwaraatti dhiyeeffachuu hin dandeettanii wayita ayyaanaa diizaayinii hiriyoota baay'ee taataniitiin diizaayinii tokko itti ergatanii diizaayinii kana hojjechuu hin dandeettanii silkii kana jalatti akka isin immoo silkii kanaan kontaaktii gootanii jara gaafatan akka nan saalfachiisin abdii guddaa isin irraa qaba jedheetiin yaada daawwattoota keenya wanna kana sheer godhaa isin asumaallee mulu. Wallahi baay'ee galatoomii isin jedhaan kara kiyyaa maaliif galatoomeedhaani bakka namni yeroo awwaalaatiif aadaa Oromoo biyya Jarmanii kana keessatti ofii yaada isiidhaa namni baay'een isin beeka dheetin yaada. Sa'aatii irrachaa irratti wanni isimattu aadaa Oromoo kana jechaadha nyaata ta'e maal ta'e isimattu filatanii achi dhufaa jecha isin gaadama nullee harkuma isiirraa nyaanna sa'a sanitti bakka guruppii tokkollee turree wayita viidiyoo fiilmii maali kan hojjennu hin beekanan yeroo dheeraaf si beeka. Saniifuyyuu jechaadha uffatni kwaalitiin isaa bareeda bitadhaa isin jedha biyya makamuu jiraachuu wanni isin daganne tokko yoo jiraatu diizaayinii isin barbaadanii ergattanii diizaayinii kan agamta keessatti himee uffata tokko hodhitee erguuf
Diizaan tokko yoo namni si ergate hagam takka keessatti fixee fi inni ergitaaf. Diizaayinii tokko uffata tokko jechuun kompiliitii yoo ta'e kan fakkeenyaaf dhiiraa surrii fi boodii gubbaarratti torban tokko keessatti hin qaqqabaaf daayireektii hajaja biraa yoo hin qabaanne guyyaa lamattillee sadiittillee hojjedhee fixuu nan danda'a garuu torbanitti nama sanii hin qaqqabeenye abdii qabna jechuudha. Biyya Awurooppaa keessa yoo ta'e ishpeet godhuu danda'a torban lamatti poostaan noormaalii yoo ergame jechuudha. Amma nuti irra caala ka hojjennu Awurooppaa keessa Jarman keessa qofa osoo hin ta'in irra caala kan nuti hojjetaa jirru biyyoota ollaatiitti yoo erginu daddafee atattamaan akka ga'u guyyaa 3 keessatti yoo barbaanne gara yeroo 30 fudhata poostaanii garuu yoo suuteedhe akka deemu barbaadame torban lamatti nama sanii qaqqaba jechuudha. Kanachaan biyya Arabaa keessallee jira har'a ajajatanii nani torban takka isinii hodhama torban takka muka isinii ergama jira. Walirratti torban lama ajajatanii ta'etanii jira. Biyya kamii keessa yoo jiraatanii Singalee amma diizaanii kan argitan jirtanii waaw akka inni bareedu serious akka inni bareedu ka dhugaaras ne dheera ana ka dhugaaras ne dheera waaqa kam dhugaas isin dubba hin barbaada ka dhugaaras ne dheera ofii yarralee uffata biyya argadhee ture Singalee biyyarraa akka ergisiifadhan jira kwaalitiin isaa kanan gahu haquma yoo si dubbadhaan ko atas na bira jiraate himti mulu haquma na bira jiraate himti ofii argadheera biyyarraa maalii fi garuu kwaalitiin isaa kanan gahu serious ka dhugaa bareeda naamana uffata Shantaa sadii lafa qaba. Uffata duraan akka jalqabeen hodhu waan jalin qabneef uffata hodhisiisaa biyyarraa fichisiisaa ture. Yeroo biyyarraa dhufu tokkoffaa uffanni carqiin ittiin hojjetamu kwaalitiin isaa du'aadha. Lammaffaa ammootu hodhaan isaan hodhan kanuma keessa dhiifama jabaa uummata Oromoo gaafadha. Oromoon kenna waan ofii hojjechuu, waan ofii guddisu fedhii qabaatus beekumsa sanii hin qabu. Fakkeenyaaf Oromoon kenna uffata hodhaa gaafa hodhamu nama hodhaa hodhuu nama anaatsi namoota moya kana qaban akka nama gadi deema gadi bu'aatti waan laalaniif barumsa akkasiisan hin fudhatan namoonni kenna amma malee sanuu amma malee dubartoota kennatu hojjetaa jira waa'ee uffataa kanarratti sunniin illee mana uffataa kan banu Oromoodha manni uffataa ka Oromooti ka hojjetamu sababa biraatiin kan hodhu jechuudha gaafa sababa biraa hojjisiisan uffanni sun seeraan kwaalitii isaa eeggate hin hodhamu takka xarafarratti qabsiifama lama injajallata uffatoota baay'eetu jira amma kalafaa qabu jechuudha uffanni sunniin akka jiran hin badanii jiru kanaaf kwaalitiin uffataa carqii qofa osoo hin ta'in carqiin normaal Awurooppaa standardii fi Afrikaa standardiin wanna kirrii meetariyaalii kirrii kanarraa jalqabee waldida tokko miti standardii biyyatti ka galu sun akkuma standardii biyyaa san ta'ee osoo jiru hodhaa namni beekumsa qabu tokko yeroo hodhaa san hodhaan akkamitti gadi lakkisa amma kun irraa cituu ga'utti hodhuuf jechuudha kanatti baay'ee aaree ani yeroo qabaadheetii miti hojjedhu haadha ijoolleetii maatii qabaa maatii kiyya cinaatti waan kana hojjetaa jira jechuudha asitti illee namaan hojjisiisuu hin dandeenya namoonni baay'ee gurraachan hojjechuu hin fedhu ani garuu ofii kiyya hojjechuu barbaade maaliif kun aadaa kiyya waan kiyya itti dhiphadhee bareechisee waan mallaqaaf osoo hin ta'in aadaa kiyyaaf waan hojjedhuuf jechuudha ani yeroo uffata kana ajaju amma uffanni kuniif uffanni ati uffatte waldidha maaliif uffanni kun normaal free sizeedha yeroo body size body hojjechuu barbaadu uffata wal harkisaa amma uffanni kuniif kaate hojjette uffatte kun tokko jechuudha laal kun amma plaastikiidha wal arga bodyidha fi yeroo uffattu uffanni diqoo wannaa ta'u yaa akka namaaf tolu jechuudha uffanni kunis akkasuma amma ka dubartiiti normaal waaw uffanni kun akka bareedu dizaayina qofa miti uffata ka bareechisu carqiidha carqiin standardii biyyaati keessa jirtuun ta'uu qaba uffata aadaa jennee amma uffatoonni aadaa ka biyyarraa dhufanii hodhaman jiru biyya standardii biyya keessa jiru kanaaf hin ta'an yoo uffatte guyyaa 2-3 keessattuu biyya kana maatii baay'ee qabuudha Awurooppaanii ijoollee daa'imman wajjin yeroo san gallakkisa waan ta'eef faayoma isaa malee uffatoomni isaa standardiin isaa biyya keessa jiru kana ni eeggatu jechuudha saniif jedhee maaliin godhaani waan ajaa'ibaa ani yeroo uffata barbaadu carqii kwaalitii isaa keessa seenee asitti hin bitu warra shoppii waan kana hojjetaniin wal qunnamee akka achinaa fidan carqii kana biyya fakkeenyaaf ana Turkii fi Dubai
carqoonni amma kunis kunniin hundi isaanii Dubaay fi Turkii irraa fichisiisna. Kuula ammootu biyya irraa fichisiisna. Yaa kuulli of biyya dorzeen hojjetu yookaan shammaan hojjetudha. Akkasittiin biyyaa fichisiisa quality isaa ka eeggatee ta'uu qaba. Maaliif yeroo uffattee gadi baatu namni tokko akka ajaa'ibaatis ilaala. Anamma yeroo tokko of maalalee abawaan maraattuudha moo maaliif kana namootaan adda ta'ee deema yeroo baay'ee nama gaafachuu mana namaa yoo deemu dubartiin deessee yoo deemu eebbisuu yoo deemu kristina bakka hunda irratti bakkoota namoonni kenna Oromoon kenna 2-3 taanee irratti argamnu irratti aadaa kiyya uffadhee deemuu fedha. Maaliif akka namoonni na ilaalan gaafa anaaf maatiin kiyya uffannee deemnu baabura tokko guutuu keessatti nuti nama addaati akka ajaa'ibaatti nu ilaala faranjiin akka ajaa'ibatti namoonni hayyama faana gaafatanii suuraa daa'ima kiyya fudhatutu jira. Maaliif aadaan kun maali yoo jedhan an Oromoodha. An Itoophiyaadha jedheen beeku gaaf tokkollee. Maaliif jechuullee hin fedhu. Uffanni kun aadaa eessaati? Country eessaati yoo naan jedhan Oromish jedhan. Wisdi Oromish jedhanii na gaafatu. Oromish in aus Itoophiyaa biyya Itoophiyaa keessa ka argamtu Oromoon jedhee ibsa. Kana keessa maali inni ka dalagaa jiru Oromoo akka namoonni hin beekne baranii nu godha jechuudha. Oromummaan dhiiga qofaa miti. Oromummaan gochaan aadaan afaan wanta hundaan waan ta'eef please akka dandeessaniin namoonni hundi osoo bitachuu qofaa miti hojjechuullee baratanii. Namoonni hundi Oromoon hundi waa'ee uffata aadaa Oromoo irratti hojjechuu baratanii banuu miti shoppii suuqii guddaa apartaama keessatti banuu osoo hin ta'in uffanni kun maaltu irraa hanqate quality'n isaa uffata aadaa Oromoo keessaa maaltu irraa bu'e uffata yeroo uffatan halluun uffata kabraa calleen halluun waa himanne ta'a amma yeroo tokko uffata arsii uffattee faaya wallaggaa yoo uffatte uffanni sun tokkomte aadaa yeroo uffatan aadaa wal fakkaata aadaa namni ammootu aadaa san hojjetu aadaa san beekuu qaba keessatti gaafiin namni namaa gaafatu sun ka uffatu sunu aadaa uffatee san beekuu qaba aadaan kun eessa naannoo kamii faayni kun maalirraa hojjetame gaafii akkanaatiif ibsuudhaa fi barachuu qabna nuti Oromoon kana beeku kana caalaa waan jechuu qabu yaamulu fittee jirtaati yoo wanni haasoo tokkollee hin jiru argatee jirtanii nama Oromoo ta'eef kun hundi isaatu hin galleetiin ni yaada namarti kennayyuu yaa akkuma isin soo barannee wanna kana hojjechuu biyyuma kam keessattuu yoo argantan jecha chaansii wanna kanaa fayyadama serious bakka namni tokko wata faranjiin tokko amma uffata aadaa kana uffatteetanii yoo deemtu hiriirri bichaan si galee wanni ta'uu hin danda'u si galee raami biyya keessa bisuu hin danda'u si galee amma Oromiyaa ta'e namtu biyya hundarra hin beekamu namni hin beeku Itoophiyaan beekamu malee jechaadha garuu wata akkana si gaafatan jecha Oromiyaa ta'an kaan birallee si gaafata Oromiyaa ta'an kun kaana hima Oromiyaa akkanumatti biyya ofii beekam wanni ta'a malee sooma biyya Oromiyaa jedhamtu Itoophiyaa keessa adda baatan jechaadha amma yoo jala itti himne si galee anamma Jarmanii keessa jira Jarmanii keessatti haga tokko yoo hime kabiyya biraa keessa yeroo biyya san keessa yoo hime akkasuma wal gahaatti deemaacha diqqaattee miti wanni xiqqama jedhanii takkuma jedhanii lama jedhan waan ta'eef jechaadha aadaa ofiitiin haa boonnu asuma waan isin ittiin barbaadu kabirallee hojii raawwataa jechaadha warroonni uffata kana biyyoota garaagaraa keessatti fudhatanii gurguruu barbaadan diizaayinii isin barbaadan isin hojjetamee nama gaafatanii diizaayinii sana achiin isin gaafatanii isin immoo gurguruu barbaadan jumlaa akka jumlaatti jechaadha fudhachuu hin dandeettan isin hojjetti diizaayinii isin barbaadanii isin hojjetti saayizii isin barbaadanii isin hojjetti MT ST karaa barbaadanii isin hojjetti isin ergiti gatiin yoo jumlaa karaa barbaadanii jechaadha san caala gadi bu'eetiniin baay'ina waan fudhatamuuf akkasii isin ergamuu hin danda'ama isin jechuudha barbaadetiniin silkii kanarratti silkii as jala argaa jirtan kana jirratti jechaadha jara kontaakti godhaanii barreessaa fi waan barbaadan gaafachuu hin dandeettanii sa'aatii 24 online irra jiranii isin online irra jirtee dheetiin yaada mulu isinii deebisii meeseejii keessan WhatsApp-dhaan Viber-dhaan eessumaanoo jechaadha namni jirtan imoodhaan hin jira lakkoofsuma kanaan jira akkuma isin jedhe jechaadha isinis mallaqa waan kanatti baaseetiin namni immoo waan namni tokko ka hojjetuuf waan tokko jechaadha ufillee gargaaree saba ofiillee gargaaree aadaa ofiillee gargaaree waan baay'ee ittiin gargaarsii galee jechaadha saniifoo jechaadha numarti kennayyuu ka hojjennuuf kisaaraa fi sonta bu'aa argachuu fi tokkoffaa lamaffaa immoo aadaa kenna mul'isuu fi namnummaan kamiyyuu jechaadha namnummaan kamiyyuu sanii fi aadaa kennallee itti mul'isaa artii isiin ofiillee gargaaraa artii
Saniifoo chaadhaa kana isinii galadheetiin yaadaa waan baay'ee waan irraa soo hin qabu mulu jechuudha waan natti chorba hoo jiraatu taate. Hayyee galatoomii an jechuudha waan jechuu dhaamsa takka dhaamuu barbaada uummata keenyaa fi dhaamsi ani dhaamuu ani intala Oromoo abbaan illee haadhaan illee ta'uu baadhu abbaan beeku hin jiru. Garuu Oromoo ta'uun kiyya inni guddaan ittiin mirkanaa'u DNA'n narraa fudhatee namni na beeku hin jiru. DNA'n kiyya guddaan maal akka ta'e beektanii Oromoo fahaasaaf illee miti. Oromummaa kiyya kabajeedhaaf. Oromummaa kiyya jaaladhee Oromoo kabajee seenaa Oromoo kabajee aadaa Oromoo kabajee aadaa Oromoo gaafa guddifee Oromoo akka isin guddattu quuqama Oromoodha gaafa qabaadhe an Oromoodha jechuudha. Oromummaan DNA'dhaan hin jirtu Oromummaan gochaan mul'atti. Kanaaf please hundi keessan Oromummaa keessan ani Oromoodha jechuudhaaf quuqama Oromoodha qabdan Oromummaa qabdan aadaa keessaniif qabdan mul'isuu qabdanii bakka deemtan hundatti ati Oromoodha. Waan feetillee yoo taate Itoophiyaan Amaara ta'uu hin dandeettu Amaarri Itoophiyaa ta'uu hin danda'u. Itoophiyaan akka biyya zeeginnataati malee eenyummaa miti. Eenyummaan kiyya Oromoodha. Kana isiniin jedha yeroo hunda yoo waa hojjettan ati Oromoodha malee Itoophiyaa taatee ibsita taanaan Itoophiyaan Itoophiyaadhaan malee Oromoon nyaachisaa deemna jechuudha. Kun gocha narra ga'ee irraa kana dubbadhee kana dura shooyii tokko agarsiisaa keessa turte atillee shooyii tokko hojjannee turre agarsiisa uffata aadaa Oromoo hojjannee garuu gaafa gaazexaa irratti nu baasan Itoopish kaanchiri jedhanii baasan. An baay'ee aare maaliif an Oromoo kaanchiriidha kun. Oromoon keenya sababa halluu diimaa fi magariisaa kanaaf irratti awwaalamee halluu kana akka nufanneef Oromoon keenya gadadoo baay'ee keessa ture. Lafa qotanii okkoteedhaan maranii nu awwaalanii nafa nu kaayanii turan seenaadhaaf. Sila kanaaf halluu kana halluu eenyummaan Oromoodhaa irratti dhumate kana Itoophiyaadha dabarsitanii kennuu hin qabdan jedhee hin yaadu. Kanaaf please waan hojjetan keessan Oromoodha jedhaati of baasaa Jawaar wanni nyaatameef wanni hidhameef Jawaar wanni gadadoon kun hundi irra ga'eef I'm first Oromoo waan jedheef yeroo hunda dursa ofii kenna qaanqee ofirraa buusanii ilmoo irraa buusan waan ta'eef akka Oromootti isin gaafa of jaalattan Itoophiyaa jaalachuu dandeessu. Kanuma jechuu barbaada uummata Oromootiif. Yoo galatoomii muluu isinillee baay'ee galatoomaa wanna hanga ammaan hordoftanii qophii kennan faana turtaniif isiniin jedha haga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaara naa turaa guyyaa gaarii torbee gaarii isiniin jecha barbaada bitadhaa aadaa fi guddisaa ufis guddisaa biyya isinillee guddisaa isinillee guddisaa isiniin jecha barbaada xiyyeetanuma haazaa washee wasalaam isiniin jedha galatooma ciao. All set. Pull up. Records on records, got records on records, I'm riding around in a coupe.